Lamaan keessanuu hin barbaadu. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf fudhattoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa nama barsiisuu nama bashannansiisuu isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabiskiraayib gochuun na waliin tura. Qophii guyyaa har'aatiinis seenaa odeeffannoo gabaabaa fi gatii sharafaa kan baankii fi kan gabaa gurraachaa isiniif qabadheen dhiyaadheera. Haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun dagatiina. Guyyaa kaleessaa odeeffannoo Heaven Taarik irratti isiniif qabadheen dhiyaadhe ture. Heaven Taarikii fi waggoota dhiyoota keessatti dubartoota dirqiidhaan gudeedaman umriin isaanii hin geenye hedduu isiniif eeruun koon yaadatama. Kanaan wal qabateerree kan Heaven irratti kan hidhaadhaa gad dhiifame naannoo mana isaa fi naannoo eerpoortiitti argame kan hin jedheef namicha ishee gudeede otoo hin taane obboleessa namichaa magaalaa Baardaar keessatti aangoo kan qabu sanadha. Kanaaf immoo nama of kolchaa jechaa anis odeeffannoowwan kana kan hin argadhe toorumaa sooshaal miidiyaati. Haa ta'uutii garuu ragaa qulqulluun namni sun ammallee hidhaa akka jiruu fi obboleessi isaa immoo yoo obboleessi isaa hidhame hidhaatii bahee sa'aatii murtaa'aa keessatti biyya akka ba'uuf haalota guutuu mijeeffatee akka qophaa'e ammallee odeeffannoon gara biraa jira. Kanaan wal qabatee komantiiwwan 2-3 guyyaa kaleessaa barraa'an xiqqoo qalbii kiyya tuqaniiru. Ilmaan Habashaaf dhaabbattaayii maal si galchee kan jedhudha. Ijoolleen muraasni riipilee gootanii jennaan komantiiwwan kanneen YouTube balleessuu danda'eera. Anis jalatti deebisuu kan hin dandeenye viidiyoo na jalaa haqa jedheen wantan sodaadheefi. Haa ta'uutii garuu haalonni akkasii hundumti keenya hubachuu kan qabnu dhimma sabaa otoo hin taane dhimma namummaa dhala namaati. Du'uu gudeedamuu lubbuu dhala namaatiin baga bakkitti jedhamu hin jiru. Sababiin isaa immoo dabareen bor kanuma keenyadha. Ilaalcha akkasii namoonni qabnu yoo jiraate dhimma namummaa irratti sabummaadhaan wal qooduun sirrii miti isiniin jechuun barbaada. Kanaan wal qabatee egaa guyyaa kaleessaa odeeffannoowwan hedduu yeroo dhiyootti gudeedamanii miidiyaawwan irratti kan dhiyaatan maqaa isaanii kaasuun dubartoota hedduu isiniif eereen ture. Kan nama ajaa'ibu oduumti kun ho'aa ta'e otoo jiru har'a guyyaan facaasaa yookiin immoo lammaffoo yookiin immoo kibxaxadha. Jimaa ta'een gaddaa guyyaa 3 dura jechuudha. Magaala Bulee Horaa keessatti gochaan kun ammas raawwatamee jira. Namichi gochaa kana raawwate abbaa ijoollee 5 fi dubartoota umriidhaan waggaa 18 kan qabu yeroo ta'u daa'ima umriidhaan waggaa 8 taate daa'imni kun isaan eessumee jettee kan waamtu kottu juusii siif hin bita jechuun gara manaatti erga ol ishee galchee booda namni kun daa'ima kana haala baay'ee jibbisiisaa ta'eetiin gudeedee jira. Namni kunis jimaata bulee yookiin immoo qadaamee ganama sa'aatii 12tti to'annoo poolisii jala ooleera. Egaan akkuma beektan ammallee daa'imman xixiqqoon gudeedamaa jiru. Kun immoo tooftaa addaati. Waan ijoolleen jaallatu kottu siif hin bita jedhanii bifa kanaan gudeeduun baay'ee fafa. Sanummoo kan nama ajaa'ibu kan nama kanaa ijoollee dubartootaa waggaa 18 olii kan qabu abbaa ijoollee 5 ta'e otoo jiru abbaa dubartii ta'e otoo jiru dhalasaa kan taatu eessumee jettee kan waamtuuni kan kabajju mucayyoo dubaraa gudeeduu isaati. Waa'een Heaven erga ka'ee booddee toora sooshaal miidiyaatii dubbachuuf kan ulfaatu gurri keenyi dhagahees argees kan hin beekne kan nama sururan seenaawwan hedduun qoodamaa jiru. Afaaniin ofiif dubbachuu mitiitii gurra ofiifiyyuu seenaawwan kanneen dhagahuun baay'ee ulfaataa. Garamitti akka deemaa jirru baay'ee nama sodaachisaa. Yakkawwan kanneen namoota dalaganiif atattamaan tarkaanfiin atattamaa yoo fudhatamuu baate ammayyuu babal'achaa jira. Namoonni sammuun isaanii dhoqqee ta'e akka namaatti yaaduu hin dandeenye jiraachuu dhabuu seera yakka kana gidduu dahoo godhatanii ammayyuu yakka kana raawwachuuf booddeettiin jedhanii. Mucayyoon Baardaar Heaven jedhamtu kan gudeede akkuman kaleessan isinitti hime mucaa kana waliin daa'ima 3ffaa isaati.
Akkuma seera biyya kanaatti iyyuu yakki qofaatti dirqiidhaan gudeeduu kan jedhamu haga waggaa 15tti nama adabsiisa. Haa ta'uutii garuu abbaa qabeenyaa obboleessa aangoo qabu waan qabuuf hidhaan isa hin dandeenye. Hidhaan biyya keenyaa immoo akkuma beektanidha. Yoo hidhamanis namni waggaa 5 ol hidhamu hin jiru. Mootummaan yeroo jijjiiramu namoonni hidhaman ni hiikamu. Kanaaf hidhuun furmaata miti. Kun kan dubartootaa yeroo ta'u dhiironni ijoollummaatti gudeedaman illee lakkoofsan qabanii. Haa ta'uutii garuu akka hin dubbanneef dhiigni irratti argamu waan itti mul'anneef akka waan gaarii godhamee isaanitti waan himamuuf biyya kana keessatti haga har'aatti dhiira dirqiidhaan dubartiidhaan gudeedameera jedhu miidiyaatti bahee dubbatu ani dhaga'ee hin beeku. Haa ta'uutii garuu sirriitti ni jira. Kun sammuu daa'immaniitti akka balaa qabsiisuuti. Kanaaf dafamee furmaanni hin kennamu taanaan daa'imman hedduu du'aa fi gudeedaan of harkaa dhabuuf jirra. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya waa'ee daa'imman gudeedamaa jiranii kan arga jennee booda kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti sin dabarsa. Lamaan keessanuu hin barbaadu. Bara jireenya keessanii keessatti hidda firummaa dhiiga otoo isin keessaa hin qabaatiin haa ta'uutii garuu akka aantee fira keessanitti bakka rakkattanitti isin duukaa rakkatee kan isin gargaare oolmaa kan isiniif oolee qabdu. Eeyyeen yoo ta'e baay'ee namatti tola. Al takka takka akkuma namoota hammeenyaan beeknu gaarummaanis samiirraa akkuma nama gadi dubbi jedhee bu'ee gaafa rakkanne rakkoon keenyi boqonnaa gaafa nu dhoowwate furmaata namoota nuuf kennan arganna. Ni beekna namoonni nu gargaaruuf faayidaa dhuunfaa isaanii maallaqa ni barbaadu. Haa ta'uutii garuu namoonni tokko tokko immoo akkanuma duwwaan kan nu gargaaran nu bira dhaabbatan carraan nu dhaqqabuu ni danda'a. Barnoota barachuu barbaannee tarii immoo maatiin keenyi harka qalleessa dabtara yuunifoormii nuuf bituu dadhabanii ollaa nama dhiyoo rakkoo maatii keenyaa beeku fedhii barumsa keenyaa hubate kan nuuf bite kan nu gargaare jiraachuu ni danda'u. Hojii jalqabna jennee tarii maallaqni tarii immoo bakki itti hojjennu tarii immoo ogummaan hojii sanaa nu jalaa badee nama nu barsiisu dhabnee garuu immoo bilisaan nama nu gargaare argachuu dandeenya ta'a. Tarii immoo gara biyya ambaatti imaluu kaayyoo keenyaaf maatii keenyaa galma gahuuf feenee kaffaltii tokko malee tarii baasii xiyyaaraa tarii baasii paaspoortii yookiin immoo baasii garagaraa waanuma nu beekuuf rakkoo maatii keenyaa waanuma nu hubatuuf namni nu gargaare jiraachuu ni danda'a. Dhala namaa wanta taaneef bu'aa bayii hedduu keessa dabarraam. Anaaf har'arra jiraadheen bu'aa bayii kaleessan dabarseen namoota nan beekne dhiigaan firoomina naaf hin qabne haa ta'uutii garuu otoo isaan bakka sanatti nan utubne nan gargaarre ta'ee akkamittiin darba ture jedheen hanga har'aatti taa'ee kan hin yaadu kanan isaan galateeffadhu namoota hedduutu oolmaa naaf ooleeraam. Waan addaa isaaniif gochuu baadhus haa ta'uutii garuu guddaan isaan galateeffadhaam. Haadha manaaf abbaa manaa jaalalaa fi kabajaan mana tokko keessaa waliin jiraatanis ture. Reefuma wanta wal fuudhaniif daa'imas waliin hin horanne. Abbaan manaa nama hojii isaatti baay'ee cimaadha. Hojiin isaas yeroo garaagaraa fiildiidhaan bakka garaagaraa deemuutiin nama dabarsu. Haati manaan akkuma hiriyoota ishee baratteetti haa ta'uutii garuu hojiin arganne. Galiin abbaan manaan ishee ofii argatu gahaa waan ta'eef mana keessatti haadha manaa gaarii taatee tajaajiluu ni barbaaddi malee barnoota baratteen hojjechuun barbaaddu. Abbaan manaan ishees torbanitti boqonnaa kan inni qabu guyyaa 2 yookiin immoo 3dha. Ishee guyyaa 2 yookiin immoo 3 argattu kana sirriitti fayyadamuun bakka bashannanaa garaagaraa qabattee ni deemti. Innis baay'ee itti tola. Torban guutuu dadhabee hojiidhaan biizii ta'ee waan nagaluuf sammuu isaa haareffatee gara hojii isaatti deebi'a. Kanaan guyyaa tokko garuu wal qabatanii magaalaa bahanii deemaa otoo jiranii wanta haaraa tokko daandii irratti arganii kan dura arge abbaa manaa. Konkolaataas
kan konkolaachisaa jiru isaa. Wanta arge kanas saffisaan bira darbuuf jennaan haati manaan maaliif saffisatti dabalti jettee maddii isheedhaan yeroo laaltu dubartii daandii irratti kadhattu daa'imas of harkaa qabdu na gargaaraa jettee barreeffatteettu argite. Kanaanis haati manaa kun maaloo yoona baay'ee beelofteetti dubartii kana waama xiqqoo ni gargaaraanii jettee abbaa manaa gaafatti. Abbaan manaan lakkii hin ta'u yoona hattuudha taati yeroo nuti konkolaataa dhaabnu bosona kana keessaa hattuu nutti yaamsistee nu'atuufidha. Kanaaf saffiseen konkolaachisaa jira dhaabuun qabnu jedhee ishee didee garaan haati manaa otoo hin eeyyamiin waanuma abbaan manaan jedheef waliin imala isaaniitti fufanii. Kanaanis bakka bashannanuu barbaadan deemanii sirriitti erga bashannanii booda as deebi'anii. Gaafa as deebi'an dubartiin kun daandii marra jirti. Ofii daandii irratti beela'uu fi aduun dabareedhaan ishee waadanii hirribni addaa ishee qabee daandii moggaa ciisti. Daa'imni ishee immoo beela'ee boohaa. Kanaan haati manaan amma garuu yoo hin dhaabnuufii ta'e walitti buunaa jettee abbaa manaa kokkee qabde. Abbaan manaan dubartii daandii irra jiraattu hin jaallatu. Haa ta'uutii garuu haati manaan kokkee waan na qabdeef dhaabee fi dubartiin kun beeloftee dubbachuus na gargaaraa jechuus hin dandeessu. Haati manaan tarii asitti waa ta'uu dandeessi poolisii waamnaa jettee abbaa manaa yeroo gaafattu ammas abbaa manaan lakki jedheeni maallaqa itti darbadhuutii biraa koottuu jedhee deebiseefi. Haa ta'uutii garuu haati manaan maallaqa yoo kenniteefis bakka sanaatii maallaqni sun kaasuun waan hin dandeenyeef amma immoo abbaa manaadhaan yoo barbaadde ati deemii ani poolisii waamiin mana yaalaa geesseen gara manaatti deebi'aa jettee deebisteefi. Abbaan manaan wanta godhu dhabee haati manaan kiyya salphaatti nan gadhiistu jedhee poolisii waamanii ambulaansiidhaan dubartiin daandii irra ciistu kuni daa'ima ishee waliin hospitaala galchanii. Erga hospitaala ga'anii booda abbaan manaan kun haadha manaa isaatiin kanaan ol si eeguu hin danda'u beenu gara manaatti gallaa bor ani hojiin deemaa galeen wantoota sirreeffadhu hedduun qabaa jedhee isheetti dubbata. Haati manaanis tole jettee dubartiin kun nama ishee dhukkubsachiisu akka hin qabne otoo beektuu dhiistee deemteeni. Haa ta'uutii garuu dhiistee deemtee garaan ishee hin dandeenye. Ganama barii kaatee abbaa manaa ishee erga gaggeessitee booda nyaata qabattee gara hospitaalaa deemte. Nyaatas kenniteefi dursitee dammaqtees turte. Dubartiin daandii irraa argamte kuni waan na gargaarteef galatoomii jettee galateeffatteeni. Yeroo kana haati manaan kun carraan keenyi borii hin beekamu tarii har'a wantan daandii irraa ol si qabeef borimmoo waaqayyo gaafan kufe daandii irratti yeroon kufu nama na qabu naaf erga ta'aa jettee deebisteefi. Kanaan haati manaan maaliif baadiyyaa sana keessa jiraattaa magaalarraa baay'ee fagoodhaa bineensa hattuu hin sodaattuyi jettee dubartii daa'ima qabdu kana gaafatti. Yeroo kana dubartiin daa'ima qabdu kuni dargaggeessa tokko waliin wal barree gaa'ilas waliin dhaabbannee turree. Haa ta'uutii garuu naaf ulfaa'e jedhee akkuman ulfaa'eefiitti mana qullaatti na dhiisee deemee kan gallu kireeffannee turree. Natti dhiisee deemnaan wantan kan faladhuun dhabee yeroo gabaabaaf barnootan baradheen hojiillee hojjedhus haa ta'uutii garuu gaafan da'u hojjechuu waan hin dandeenyeef hojii gadhiiseen mana akkoo kiyyaa namni keessa hin jirre kana dhufeen jiraachuu jalqabee. Kireeffachuuf humna hin qabu. Fira aantee na gargaarus na bira hin jiru. Dura hojii gaarii hin qaban ture. Haa ta'uutii garuu abbaa manaa kootu na dhiisisee hojii sana deebiseen argachuu hin dandeenye. Amma immoo nama daandii irra jiraatu daandii irraa kadhatee waa nyaatu waa dhugu waan nan ta'eef na qacaruufis namni fedhii qabu hin jiru. Yooman qacarame immoo daa'ima kiyya nama naa guddisuu hin qabu jettee isheetti dubbatte. Haati manaan kun dhageessee baay'ee gadditeefi har'aan booddee hin gaddiin jireenya keef sin gargaaraa jettee waadaa galteefi kanfaltii mana yaalaatti ishee barbaachisu hunda kanfalteefi nyaata uffata daa'ima isheef barbaachisu hundumaas guutteefi kanaan booddee dubartii kana gara bosonuu kanaatti deebisee erguu kiyyarra jetee guyyoota muraasaa mana ishee bulchuuf mana isheetti fudhattee dhuftee wanta garaagaraa isaaniis haasa'uu jalqabanii. Kanaan guyyaan boqonnaa abbaa manaa ishee gahee waan hundumaa qixeessitee dubartii kana waliin eegdeeni. Abbaan manaanis ni dhufe.
Haa ta'uutii garuu dubartiin daandiirraa dhufte kuni abbaa manaa kana argitee ni naatee. Maqaa gaafa waamtuuni haati manaan kana dura maqaa abbaa manaa ishee waan ittiin himneef akkamittiin maqaa abbaa manaa koo barte jechuun naatee. Yeroo kana isheenis na dhiisee kan deeme abbaan manaa koo kanan siin jedhe isa kanadhaa jettee gochaa hojii abbaa manaa ishee itti himte. Duras abbaan manaa ishee fiildii jedhee guyyaa hedduu kan fudhatu hojiif qofa otoo hin taane bakka deema hundumaatti kaadhima waan baafatuufi abbaan manaanis nahee bishaan ta'e. Haati manaansaa wantin dhagahaa jiru dhugaamoo sobadha jettee yeroo gaafattu akkamittiin nama abbaa barbaadde daandiirraa fiddee dubbii kiyyarra dubbii ishee amantaa gonkumaa ani kana dura ishee argeen beekuu jedhee isheetti dubbate. Akka tasaa ta'ee suuraa gabaabaa yookiin immoo gurdii kansaa tarii hin beekanii jettee giphii uffata ishee keessaa dhoksattee turte. Baastee itti argisiiste. Maqaasaa haga akaakayyuutti yeroo waamtu haati manaansaa duraa naatee edaa ati hojiin kee kanaayii jettee abbaa manaatti yeroo kaatu abbaan manaan ammasin lama taatanii anaan loluu keessanii waan nyaattanii bultan gatii kiraa maan akka kaffalattan ni ilaallaa jedhee jaalallee gara biraallee akka qabu itti dubbachuun uffata isaa fudhatee mana sana gadhiisee deemeefi kanaan haadha manaasaarraas adda bahee. Isheen hojiin qabdu mitiiree harka isaatti maxxantee jiraatti. Kanaan gatii mana kiraa baatiiwwan muraasa booda waan kanfalan dhabanii dubartoonni kun lamaan hiriyoota waliin ta'uun amma immoo dabaree mana caccabaa baadiyyaa jiru sana wal fudhatanii deemanii waliin jiraachuu eegalanii. Kanaan dubartiin isheen abbaa manaa ishee hiikte baadiyyaa sanarraa gara magaalaatti deddeebi'uun hojii barbaaddattee hojiis argatte. Eega kanaatii waan argattuun mucaa fi haadha mucaas gargaaruu jalqabde. Barnoota baratteen hojii gaarii xiqqoo turte yeroo argattu haadha mucaas gara magaalaatti fudhattee mana kireeffatanii waliin jiraachuu jalqabanii. Yeroon bara jijjiiramitiiree abbaan manaan lamaan isaanii turtii booddee akkanuma dubartootatti otoo taphatuu ulfeessee jalaa otoo baduu harka dubartii abshaala tokko irratti galee himanni irratti banamuun hidhaan waggaa dheeraa itti murtaa'e. Gocha dubartoota ulfeessee dhiisee baduu kan jedhuun isaanis keessatti lakkaa'amanii. Kanaan jireenyi itti fufamitiiree lamaan isaaniiyyuu nama isaan madaalu rayaa gaarii argatanii bultii dhaabbatanii jireenya akka haaraatti eegalanii. Inni garuu maallaqa isaa hojii isaa abdachaa kan ture dhuma isaaf immoo hidhaan irbaata ta'e. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaan guyyaarraas kanuma fakkaatti. Amma immoo kallattiidhaan gara jijjiirraa maallaqaatti isin dabarsa. Jijjiirraan gabaa maallaqaa kan gabaa gurraachaas kan baankiis kan kaleessaa waliin wal fakkaataadha. Baankiin Gadaa guyyaarraa doolaara Ameerikaa tokko 107 bitee 112 gurguraa jira. Paawundii Ingiliz 126 bitee 132 gurguraa jira. Yuuroo 114 bitee 123 gurguraa jira. Dinaara Arab Emireetii 28 bitee 29.7 gurguraa jira. Reyaala Saawud Arabiyaa 27.4 bitee 29 gurguraa jira. Farankaa Chaayinaa 113.7 bitee 120 tuqaashaniin gurguraa jira. Kanattaan sun gara gabaa gurraachaatti isin dabarsa. Akka madda Itiyoo Foreksitti gatiin gabaa gurraachaa erga maallaqni doolaaraa dabalee gadi bu'aa jira. Gara jalqabaa irratti haga 445tti jijjiiramaa kan ture. Har'a garuu gadi bu'uun doolaarri Ameerikaa tokko 118, Yuuroon 130.9, Farankaan Chaayinaa 137.2, doolaarri Kaanaadaa 86.7, doolaarri Awustiraaliyaa 79.3, paawundiin Ingiliz 53.7, dinaarri Kuweet 387.3, dinaarri Arab Emireets 32.2, riyaalli Saawud Arabiyaa 31.5, riyaalli Kwaataar 32.5, riyaalli Oomaan 307.5, dinaarri Joordaan 167, dinaarri Bahareen 314 bitamaa jira. Gama baayinaansiitiin doolaarri Ameerikaa tokko guyyaa har'aa 121.4 gurguramaa jira. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Akkasin irraa hubattaniif irraa barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik gochuu hin dagatinaa. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.